خلاص أيك تشوف لقطه ما شاء الله وشاهد تكم أردوان ما نبدي أي بيج رجعي دارراي هنو كم بيتنجا هنو ما لقى أي بين دراك جوا جاني رفع الناس الحمد لله خنا بودا جا يو بدي أكنا خنا كذي خنا رجع متعدي إساتو بيخا فني زمان تناو يارجو فتمونا وفاي رابعو چندا خنو كنا شا جيجرجا ما شاء الله أكسي كذا وتتكلم كاريبي غاري كمان سنجيجا خنو ديم جرا أنا بدرار تو جرا أم مانتنا ديني بابنا إن شاء الله هنگا ديني بابنتي نفانو تراني سنجيجا usaha akkasiga daawwattoota keenya qaalifee gaarii wanni kun waan dhugaan akka isa jirti maaliif mucaan kun boo qaba ni gaaga walmi namaa kun hanga qixaaxamu qaba qixaanni daangaa qaba waan ta'eef soomana kana guutuu jedhamee hidhaa ture shawwaa dhumate hiddi dhumate wanni hundi wanni dhumate misiin illee maallaqa ni kafalee geetetti darartuun wanni barbaadamu maallaqa waan ta'eef maallaqa namaa kafalu qaba akkamitti darartu saniifuu badin dalar rakat ga induma tu yani ga kono akanati mo nama sababa katille somana gutu idami aka shaytan atti da ture sanif ga da wutu taknya kalife gari inshallah kulfi arkain ka bantef daketin baza hanatti aro male fanni sarra mo jankum boga bajeti yad inshallah no ga da wutu taknya kuma nisninje mananjironni kulfi arkain ka ba do ankuno ono hana sira ana نقول فين تاني ها السلام عليكم خلاص تردنا ها نقوم قبضة فيالا جرتا فيالا أكان دراتو سارو تياو تيارندنا سمعنا نودو بيها نيجي قبضة بو اسمع جرتان أسمع تا درارتو تا جون أسي جفاكم جرامة يقولون ما رجعت لي اسم باسني جنباسو المعلقة خبري قبل من نباسو ساكنا قبام ما أنت نكان سنجدي وين قباسو لا عرفت رجي يجري لانو ما نساب النسي خامرة لا نياسو هذه سوجين أما سمارو لتنا أما وين فهمو سمار لا رفع درارتو ما تو يسبرنا كيسيني لا رنا جدي يكسر دفنه رجعت لي اسم باسنا كم تسكيس تاول namni baatii soomana guutuu guyyaa sadii bichaa soomana baatii guyyaa sadii bichaa soomane ala gabboo fanaa jima soomana guutuu na dhawu rabbii fi jinni hin beeku naan jee garuu dubbii tana sumaaf naqee bari yaa buleessa eegaa buleessa jee fudhadhee menes maaliif kijibdamee yeroo duraatiif silaa kijibuu baate dubbiin sun waan hin jirre silaa kijibuu baate waan akkanaa wayitaadha hundaa hundaa mee dubbiin tun dhiira raanii fakkaatti amma hangamta akkasii salphiftamee hoggaa akkana keessa iidaan as keessa mana keessa teessee salphachuu jaalaa hidhaa akkanaa tana hidhaa akkanaa tana wallaa hidhaa akkanaa takkaana gareen rakkoon kee ofii deemin dalagaa isaa dhaqee deebi'a duuba siif godhamee ati duuba maalirra walii galtan maal waliin jettan ani waasii nama biraa yoo nama amantu na yaamin jeen dachaasillee taatu akkam ta'ii na dide akkam ta'ii as dhaqaa taqiyyatti yoo namni waasiraan asina baase gaasila dalagaa ijoollee teenyas na amanuu jidduu maqaa kafalaa jennaan fakkeenyaaf amma yoo dalagaa jiraatu taate na dura kafaluu danda'an beekte dalagaa jira waan ta'eef na amananii beekusan ammaatiin namni waasiin irraa ta'u sun qoy maalirra dhaabbattee kafalta maaliif kafalta ati kaballeessu sii miti kaballeessu isii naa miti eenyuuf badi maalani sun wanti beekamaan ni beektaa makaa eenyuuf badi yaa diraartu mee amma kan sin jedhi ma dhuguma san mee daraartu dhuguma jettu san daraartutti miti achi booda gartee miti karaa waan itti aanutti dabarraati waan hundoo waan takka takka waan silaa jira asuma gaafa dhufe daraartuuti maalani sun eenyuuf badi eenyurra badi nin kafalaa jettee walii galte eenyuuf jecha badi maalani eenyuuf kan beeku jecha eewwa naaf jecha maalirra dhaabbatteeti nin kafala jettee
يعني قاولنا دابتين خفلجي وابلي سخيانتي واجر سخيانتي ما رابطه تبيسن كجيبه قوته خجيبته ديفا من جنة ديفا مسين كدنة أما تنا مالك أنين كفلا ninja jebar duraan gaale beekta aba umur gaya mi ganja makan di siti amman video den gadda san arge video fanas galak isan argetin ani sarga jubje hanundo gode beekte isin bakka wal fuudhu geessan sanarra geenyaane bakka ruuti tiyeenas sanundo gode garuu dhiifamaatiin duranne beekta duranne ni beekta beeku hayyee wal fuudhu keenyaaf gammaduudha qabdamoo shiira kanaa yaadu qabdi amma dhiisi bar wanta irraa baradhe wanta biraa dhiisiin hin ta'u bara amma isinee waan dhuftaniif amma fakkeenyaaf isin amma natuma dhuftamu amma wantana natuma isin uleen biraa sila nallee maqaa balleessiteeti ifillee maqaa balleessite nallee xiqqeessite ifillee xiqqeessite garuu namni intala anilleen intalaa baluu naan jira kana beeku intalaa baluu naan jira kana beeku nadhitti takka naan jira atilleen kasi beeku ilmaa baluu siin jira anallee maqaa kiyya balleessite ifillee xiqqeessite fannisiif gammadu qabdamoo ati waan akkanaa yaadu ati maqaamaan si godhama raahatti jirta si godhare meeqa nyaattee dhugdee rafu jirta ati yoo nyaattu atis nyattee dhuguu siif dhorke bar silaa bareedaadhaa ukaa silaa akka si hidhanii mana hidhaa keessa jirtu amma maaliif dhufteeti anima si hin hojjaa arwaan hin dhufee ni beekta dhugaa jirtuun sirraa barachuu dhugaa jirtu Kakak walgare naati. bilbilaan nan gaafanne amma akkas hin jedhe odaan haasoo dheeraa dhisite ana yeroon qabuti boo fannis bakka dalagaa jirani beektaami yeroon qabu yeroo muraasa tichaan qaban isii qabeetiin fideen amma sikilte yeroo hanga qabnu kanatti hin beekaa hideemtanii as bira bullalaki as akkasi bira bullu feete arrumallee mee maal jeetini mabarammaal waan silaa duraan bee hundoo mucaan kabalaaf dhiitichaa fi kanaan nameesaa balleessa maali mamee maatana wanni himtumo ammaan tana yoon bakka kanaa si baase nagalaa ni badda hinbadu wallahi wallahi billahi hinbadu dhugaan baaraa bar wallahi raajim hay asuma bakkuma jaatana nafamnaan buyyaa bilesan waadaa naa galtaa sii galee wallahi wallahi sii gale as keessaa gasiniin baasa garuu immoo yeroon akka isaa kasi baasu kana Muhammad wajji walii galeeti miti tamam akka isaa gizinsi baasu Muhammad wajji walii galee osoo hin ta'in ani akka mataa kiyyaatti dhagaa isheen daawwattoota kiyya akka mataa kiyyaatti waan hin murteesseen qaba gizeen akka isaa kasi baasutti Muhammad wajji akka walloletti hin beeka Muhammadis dhufee gizee asii si dhabee akka wallol dhibbaan dhibbatti hin beeka dhageeffadhu akkamitti yoo naan gatte Muhammad waan kana akkaataa asii gabbaatu hin fedhu deengatti gaafaati dachaa sinaami waasii jettee viidiyoo isaa irratti waraabdee maal jeetii dila san hundasiitume saniif amma gabaabdutti ammana kana keessa akkaan ta'eef akka malee hin ta'eef yoon gasi baase Muhammad wajjin wal dhabullee uummata karakkoon hin jirtu walaakin ammoo waan takka tan hin siimu bakka jirru kun magaalaa tana keessa ansiniin baasa Muhammad illee waan takka nan godhu atillee numaan haa hin gootu Muhammadis waan takka waan na godhu hin qabu ani akka nama tokkootti garaa waan na nyaateef dila kan hundaa agartee miti teessee nama maallaqa sirraa kafalu sin garree maallaqa ati firraa kafaltu illee na garree khasaaraa kana yoo mataa kiyya gubbaa ta'e nan qocca'u maaliif baatii soomana kana guutaa sooman ta'e miti ni gaajeeti yaada waan soomana goon qaban guyyaa sadii bichaan sooman akkasi sun qixaaxa keetti sitti qaataa'u dhagee daraartu atillee nama gartee miti akkuma duraan waliin jenne sanii waadaanaaf guutaa anillee waadaan si gale nin guutaa sagaliyyeefuu as keessaa agarsiisii baasuudhaaf ani waan hundaa'u nin godhaa ammarraa eegaltee osoo Muhammad dalagaarraa hin deebinetti silaa bakka dalagaa jira ammaan tanaa daraartuun dalagaarraa bunaa hin daraartu mana galee fuudhee dhufee isiillee asumaan hin argette sani nagaa ni baddaa garuu wallahi hin badu mee garuu viidiyoo waraabuu maal faayidaa qaba yoo kana baaftu taate viidiyoo waraabuu maal faayidaa qaba viidiyoo waraabuu namni hedduun biyyoota garaagaraa irraa nutti walanii mucaan kun soomana baranaa guutuuchi keessa beeti akkamitti dachaas mucaa kanatti gabbaasuu dhabdee naan jaanii ani kana kanin godhu dirqama oromummaatii fi dirqama lamummaatii jechaan godha malee waan akkana jiru waan abbaa viidiyoo waraabdee kun maashaallah gabbatti onuma shaa itti jirta namni yaa shaa jee jira hin gartani daawwatota kan jimee
amma gaa diliin sirraa dhiqamtee jirti. Bilbila biyyaa fi Waa'ee bilbila keetii san takka illee nan galchuun amma. Ati mataa kan akka isaa gabboo feete mun feetu. ni fedha. Bilbila feete mun. Kana akka fedha haa ta'u. Akkasii mi? Daraartu niin baasa. Waadaa naa jette naaf guutaatis. Inni illee waadaa naaf gale naaf guuta. Ammoo fannisii wajjin akka wal lamnu daawwattoota kiyya dhibbaan dhibbatti hin beeku. Maaliif fannisimcaa kanas keessaa akka gabbaasuun feene agartanii jirtan isinillee ni quba qabdaniisi. Hangaa jechuun nuti dur yeroo barbaanne asuma bullaa yeroo taanillee manuma kiyya bulla waan ta'eef nuti ani qulfii isaatis ni qaba. Maaliif mish dirqama gizee inni hanga inni dhufuun eegu qulfii koppii godhadeetiin qaba waan ta'eef akkamitti dhuftellee jechuun nam tokko tokko ni mala jechuu barbaadeeti. Saniif ammarraa eegalee Ruduwaan ol kaatee jaajis taatee deemuu kan dandeessu jechuudha. Yaaneeti amma ol ka'ee ni as yaana. Deema. Khalaas ni yaana. Khalaas. Ol ka'ee. Gurra gurra. Kunoo sote faayini olii. Akkas gaafannoo daawwattee kan nyaa. Hoo gabbee. Akkumaan isin hin jiru. Kunoo. Tafi gaddeem. Kunoo. Ruduwaan baaseetiin jira. Hot. Ho. Kunoo baaseetiin jira kunoo Ruduwaan. Amma isa nama jirta. Hot kala sammuu illee karaa lubbuun tasbee deemte mana keessa hin taatus. Hot sa. Daraartu. Tafi gaddeem kaa. Waraan gureet. Hot. Karaa isii beekaa. Kunoo dara. Akkasii gaa daawwattoota keenya kunoo waan inni isin hin jeegaa. Ani waadaa isin guuteetiin jira. Maaliif kana booda jechuudha fannisii hojii walitti har'uusuma takka waan na godhu isin qabu waan naaf godhu isin jirtu. Ilmi namaa gaa hanga qixaaxamu qaba. Kunoo isa duubaa dhaqee baaseetiin jira. Akkas maalime asirratti gaa ani galata illee hin barbaadu. Galata kiyya rabbi tokko chaaraan eeggadha jechuudha. Maali yoo? Miyyaan jajjabdee maal? Galanni kiyya inshaallah kan irraa eeggadhu rabbi tokko chamalee ani ilma namaarraa galata na eeggadhu. Waan hafe gaa fannisiis waan fannis goollee walumaan laallaqanii waan takka illee jechuudha. Yeroon kana godhus ifitti amaneetiin godhe malee ani rakkoo kana namaan hojii qooddataa Ruduwaanii fi Daraartuun aan hojii qooddatanii yaada ijoo hin qabu. Saniif ani gisumaan kan hunda godhuu mataa kiyyaaf murteeffadheetiin godhee malee waan biraa takka illee hin jirtu jechuudha. Kunoo na duubas deemu jiran isaanii akkasii gaa. Ruduwaan dafaa gayyaa khalaas uli khalaas ayyee gachuu filaa qottoo maashaallah washaa itti eegam. Kunoo gaa daawwattoota kiyya qaalifee gaarii akkana shaajee jira gaa Ruduwaan mana fidee bahee jira gaa hidhaarraayi. Kunoo kamu beeytan gaa kunoo maali gaa aybiin dhiiraa kijiba jaanii dhufe innis alhamdulillahi. Kana booda gaa yoo badii akkanaa kana keessatti kan argamu taate isaatu beekaa fannisammaan tanaa yoo argu uffatuma waan ofaa irraa baafachuu hin ta'a kunoo akkana shaajee jira gaa maashaallah jetii inni dottaa jiru dhufe ijoollee mana jirtuun gaa jaljeetumaan qabee fidee gaa keessummaa xiyyaarraa haa ta'u jeetiin fidee. Kana boodatti gaa itti yaadee waan isaa kafalu qaba jeetii yaada. Alhamdulillahi galanni kan rabbi olaanaati gaa. Maaliif waan fayyadanu waan goonu hunda keessatti jechuudha rabbiif jecha goone malee ilma namaa maal lonjaa jennee goone. Ilma namaarraa waan argattu waan takka illee hin qabdu. Ilmi namaa yoo har'aan tana gooteef si galatoomfata. Boru gaafa walitti aartanitti immoo udduban isin jechuu danda'a waan ta'eef. Saniif waan gootan hunda keessattuu sodaan rabbi jalatti qabdi. Waan gootan hunda keessattuu galata keessanis rabbiirraa eeggachuu qabdan malee yoomiyyuu taanaan abaluun kun haa waan takka naaf godhu yookaan gartee miti boru haa galata kiyya naa deebisu jettee uuma fayyadamuu hin godhin ani isin jaa. Ani akka nama tokkootti kan hin eeggadhu galata kiyya haaliqa irraa malee Ruduwaan gabbee boru hudduu baay'inaa jechuu danda'a boru naa raabsuu danda'a. Akka fedhee yoo naan jiru ammaan tana jechuun waan boru naan jiru ammaan tanaan beekee itti yaadee waan fedhee yoo jee godha malee sodaa namaatiif hin godhu jeeti yaada. Sun harka rabbii jirti. Akkasii gaa Ruduwaan akkam jetti? Galatoomii jechaas. Kanaaf galanni barbaachisu. Rakkoo keessaa na baaste.
addunyaa kanatti rabbii rakkoo sana agarsiisu hin jaalalleen waan injuun qabaan amma waan hin seemu qabu rabbii gartee jazaa ta'e hayruma isaa kafaluus hin jaalala. Maa saniif tungalatan barbaachistu inshallah daawwattoota keenya qalbii gaarii tanagaa viidiyoon isiniif qabadee dhufe kana fakkaatti. Wanni biraa kana ani xiqqoo na dhagahame soomanumaa fi iida biyyi gartee akkatti waliin dabarsitu kun jala maneedhaa dukkanota keessa neeraa dabruu sun xiqqisuu na dhagahame malee. Uffata iidaa kaniin si bitee illee dafman fannisi geessu. Gaa narraa fuudhe. Kunoo kanallee kaniin dangadda bitee fe'achuudha guyyaa iidaan hin geessaaf jee fannisi akkami geessitaaf naan jee na dhorke daawwatu fi. Khaduraanit illee irraa baasee kunoo kanallee akka aaraatti kaniin biteef na dhorkee kunoo. Amma silkii raginaa fuudhe gaa. Silkii uummata silkii siifin fuudhaa yaadini sin jaa. Akkasii gaa daawwattoota keenya qalbii gaarii viidiyoon ta'e tanarraan tanaa gaa tana fakkaatti inshallah hanga viidiyoo biraa qabannee wal deebinuti. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konko na ye si. Wallahi bende ke yaana jirtu guyyaa le gadanyaan. Abshir sifin kannata konko rakkoon hin jirtu. Viidiyoo asirratti goolabna gaa daawwattoota keenya inshallah hanga viidiyoo biraa qabannee wal deebinuti. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turtii gaarii qabaadhaan isin jaa.